Meeshaan mana keessaa simboo manaati. Yoo yaashama harka fuuni kabajamtoota daawwattoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa guutuun qabaa galata waaqayyo. Har'as egaa viidiyoo haaraa viidiyoo miidhagaa waa'ee meeshaaleetiin isiniif dhiyaadheen dhufa jechuudha. Egaa ijoolleen baay'een keessanii meeshaa akkam bitaa jiru reefu baraa jirtu garuu meeshaa nuti meeshaa mukaas ta'ee meeshaa mana keessaa walumaa galatti kanneen viidiyoo kana keessatti argitanii erga binnee namaa dhiyeessuu eegallee turree jirra jechuudha. Haa ta'u malee warri reefu bartanis meeshaa mana keessaa meeshaa hunda akkasuma meeshaa qumsaaxinii biiffee soofaa tiibistaandii migib xarapheessaa wanna kamiyyuu hin hojjanna. Siniin jedha meeshaa elektirooniksii illee kanneen akka TV kanneen maashina uffataa firiijii kanneen kanallee hin dhiyeessina. Egaa baay'een keessa waasaappiidhaan keessan dubbistanii meeshaa edaa ambottii ni geessitaa kajettan irrattis eeyyen ni geessina jechuudha. Amboo ni geessina meeshaa mana keessaa meeshaa feetan yoo nu ajajattan amboo ni geessinaa. Isiniin jedha daawwattoota keenya egaa mana kana keessatti kan argamu wanni dhabame hin jiru wanni dhibe hin jiru mana kana viidiyoo kana keessatti arguu dandeessu. Mana kanatti wannummaan dhabame hin jiru dhugaa waaqayyooti kun haalas jira. Gimmaashti meeshaalee haala jira. Gimmaashti isaa mana jira wanni dhabame hin jiru irkabootii babbareeda kun haala miidhagaa ta'een irkabootiin illee jira. Kasalmaan dajaa sahaanii zirgii sadarkaadhaan jechuudha. Waan asirratti viidiyoo kana keessatti isin beeksisuu barbaadu immoo wanti kamuu sadarkaa qaba jechuudha. Wanni kamuu sadarkaa qaba. Gatii guddaarraa xiqqaadha jechuudha. Aga xiqqaatti jira hin jiruu miti jechuudha. Wanni hundumtuyyuu meeshaa yeroo ajajattan akkaataa ajaja keessaniiti malee kan amma fakkeenyaaf fi tokko saanii zirgii tokko firee 12 fakkeenyaan isiniin jedha akka ifa isinii ta'u kakumaa jira kakumaaf 500 jira kakuba 2 jira akkasitti wantu hundi darajaadhaan deema jechuudha. Burcuqqoon illee darajaadhaan deema. Kidaanii tadarraabiin darajaadhaan deema. Wanni biradistiin darajaadhaan deema. Isin immoo meeshaa kana ilaaltanii viidiyoon hojjedhus ilaaltanii meeshaa ija keessanitti bareedi. Mana koo miidhagfachuu nan barbaada. Meeshaan kun mana koo hin bareechaa. Anallee nama daalaa jettanii kan yaaddan ajajachuu dandeessu jechuudha. Argitanii biyya Arabaatti amma cirfoonni kun biyya Arabaatti jiru jechuudha. Wanni biyya Arabaatti isin hawwitan nuti hawwinu kamuu wanni Itoophiyaa keessaa dhibe tokkoyyuu hin jiru. Bichaa maallaqni haa jiraatu. Maallaqni haa jiraatu. Nagaan haa jiraatu. Sanaan alatti wanni hawwii nuti biyya Arabaa teenyee osoo mana madaamii keessa teenyee osoo mana kootti kana bitadhe osoo mana biyya keenya kun jiraate amma tartiiban kan argitan maashina foonii fi kan shunkurtii daaku sanaadha. Tartiiba sa'aaniidha walitti kan argitan saanii zirgiidha walitti. Haa ta'u malee isaanis tokkoon isaanii darajaa mataa isaanii qabu. Ka kiiloo 3 jira, ka kiiloo 4 jira, ka kiiloo 5 jira, ka kiiloo 6 jira. Fakkeenyaaf immoo maashina juusii yoo fudhattanii innis akkasumatti feermizii yoo fudhattan innis akkasumatti wanni hundiyyuu darajaa qaba. Isin immoo wanna mana koo madaalaa gatiin isaallee nama daalaa ila akka ebeluuttan sirbaanii duddan morma nama cabsaa jedha Oromoon nama maaku mitiire wanta keessa keessan isintu beekaa waan mana keessan madaalu isintu beeka waan ta'eefi akka ebeluu namarraa ilaaltanii meeshaa zimmettanii ajajuu osoo hin taane mana koo maaltu bareecha humna koo maaltu madaala kan jedhu akkasitti sirriitti haxxee ta'a ijoolleen biyya Arabaa ofirratti xiyyeeffadha haxxee ta'a meeshaa mana keessan bareechuu ajajadhaa meeshaa kwaalitii qabu ajajadhaa meeshaa zimmettanii meeshaa kwaalitii hin qabne shanjaa walitti haruu irraa meeshaa kwaalitii qabu 2-3 bitachuu sinii wayyaa.